lixaa hona bulee oraa lixa oromiyaa godina wallagga ba'aa hona naqamtee fi giddugaleessa oromiyaa lixa shaggarra hona gindabaratitti bilbiluun haala qabatamaa hawaasni oromoo onoota sanii mudataa jiran irratti odeessa oromoota sadii irraa arganne dabalatee furmaata rakkoo yeroo ammaatti oromoo mudataa jiru irratti marii oromoota sadeen waliin tolfanne keessaa ijoo dubbii seensaa fudhanne isan dhageessifneedha. Guutuun isaa sagantaa kana keessatti kan isiniif dhiyaatu ta'a. Odeeffannoo wayitaawaa fi qabatamaa argachuuf ammoo fuula Feesbuukii Independent Oromiyaadhaa follow godhaa. Akkasumas YouTube Independent Oromiyaa subscribe yoo gootan oggayyuu sagantaalee keenya ni argattu. Dabalataan karaa marsariitii independentoromiyaa.org sagantaalee keenya argatu akka dandeessan isiniif dhaamuu jaallanna. Amma sudhumaan gara kibba oromiyaa godina gujii lixaa hona bulee oraatti bilbiluun shira maqaa filannootiin hawaasa oromoo irratti deemaa jiruuf qabxiilee adda addaa irratti marii oromticha hona bulee oraa tokko waliin tolfanne isiniif dhiyeessina. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegalaa itti dhiyaadhaa. Godina gujii lixaa kana keessa hawaasa oromoo kamalee dararaa jiru kaardii filannoolee kallee dheengadda kana kaasanii sassaabaa jiru abbootii ollaalleen sinseelii diinaa jedhanii qabanii hidhaa jiru jedhu mee waan kana bal'innisaa oromoof ibsaa akkuma waliigalaatti haala hawaasni oromoo gamasii keessa jiru. Dhuguma kaardii gaafa guyyaa 14 kun filannoo biyya kana mijeessuu danda'an laana dhoksa'anii fidaa jedhanii namarraa guuruu jiran. Kana gaaruu abbootii ollaa fi kaabinee kana tolcha. Kaabinee tolcha abbootii ollaa guuraa abbootii ollaa guuruu sodaate. Aanaa bulee horaati ganda malkaa magaalaadhaan kaleen gadda guuranii fixanii. Gandoota jiru duudii keessa irraa nama kennuu jira sodaataa irra darbanii kaan ammoo irraa guuruu jiran. Amma kaardii kana guuruun amma filattanii jechuu? Namummaan lama mallatteessi ampuulii irratti hin galcha jechuu. Kaardii guuraniitu kanuma uummatni filatiin ofiin naqaniiti san keessa buufatan. Eegumaa keessa buusanii korojoo galchinaa yoo amma uummata sun ba'e waraanni oboo kana sodaatanii galanii beekanii hidhatanii gaafa kan baanee filachuu hin dandeenyu marroo ta'eefi namumaan guuranii bakka namni akka gareetti abbaa ollaatti guuraa fidaadhanii giddumaan guuttisuu jiran giddu nama kennuu dhiirate seelii diinaaf jedhaa hidhan. Amma ganda meeqa keessaa guuran waan kana yoom eegale amma? Ganda malkaa magaalaa kalee gadda fadhuun jedhan. Ayyee gandi dhibuunoo ganda gara ganda 4-5 guuran jedhanii honuma bulee oraa jalaayyuu. Gara ganda 5 fi ganda soorlee yaachuu ganda roobee magaalaa ganda gaalee magaalaa ganda sabbittii magaalaa fi akkasuma roobee bichisa magaalaa amma kaleessa moo egaa yamma jalqabaniirani. Magaaluma bulee oraa? Aanuma bulee oraa gara qilleensoo kanallee gandoota bakka aanaa bulee oraa jiru jala jiru hidhaa. Amma yeroo isaanii kaardii filannoo kana humnaan irraa guuranii maal jechaa jira qotee bulaan oromoodhaa gujii amma yeroo ammaatti? Maal jedhasi namni dorgomaan tokko jiru dorgomaan kan jiru kalama nama alaa dorgomaa dhasee nuuf ta'ullee mara kaana jedhanii kaana ijjeessanii namni jiru bakka kan ampuulii kana warruma daayireetuma kan amma namicha adii jedhanii kanumatti warruma isaatti waan kana galchan. Nama waan kana dubbatee nama ankaardiin kenneedhe laana dhoksaan fuudhanii womaa dalaganii jedhanii mootora bitta fidanii dhabanii kootti yaadanii fuudhanii lafa geessanii akka durii ganda keessan leessisanii gara aanaa bulee horaa geessaa jiran. Gandi galaanaa attam jira galaana naannoo sanitti yeroo baay'ee lollilleen waboo waliin ni geggeeffamaa hawaasni naannoo sanaallee akka malee miidhamaa ture hona galaanaadhaa waan quba qabdan qabdulaa? Gara galaanaa kan quban qabu gara aanaa bulee horaa ganda garba aannoo jedhamu. Ammallee ganda gurraachaadhaan akka malee uummata garaaruu jiran warri humna addaa oromiyaa jedhan kun. Poolisii humna addaa oromiyaa jedhanii baanan sanii kan uummata dararu. Akka malee gara jabeennaan naannoo gurraachoo ganda gurraachaadhaan wallee akka malee nama dhikaa akka malee nama bakka dararaa hamaa namarra gaggeessaa jiran. Amma akka waliigalaatti rakkoo hamtuutu guutuu oromiyaa mudataa jira nama manaa fuudhaniitu ajjeesu mana hidhaa fuudhanii ajjeesu qabeenya ni saamu. Akkuma godina gujii baaf lixaa keessatti tolchaa turan mana namaa hin gubanii ka godina gujii kana ka hadda godhu yoo jiraate qarcaa keessatti haadha oromoo tokko manaa walitti gubanii reeffallee haa ta'uti kana hunda jalaa ba'uuf silaa oromoon maal ta'uu qabdii jettu maal dhaamtu oromoo? Ana wani dhaamuu malee namichi kun
akka afaan mi'aayee dhufe afaanuma mi'aayee nama deemuu jira malee namni Oromoo kan ta'in hojiin hubataniirani. Hubatan malee amma dubbii fi baay'ee qambara afaan ta'uutiin mana deemanii afaan kee baqafatte afaan nama duudii bakka waan inni qabanii bakka karaa dubbatanii nama gaddeebi'anii nama jala naqaniirani. Nani akka isaan ibseen isaan gargaa jiranii dirqamaan amma kan kalee gaddaa fi bilisummaa Oromoo naannoo ganda Dooraa Dogoo ganda Dukkisaa seenanii turani. Seenanii isinii kaardii kana yoo fudhattan eenyuun bilchannaan nuti lubbumatti afaanuma qawweetiin nuti gaasisan malee abbaan keenya isin waan bullaa jedhanii dhaadannee guddoo halkan kalee adeemsisaa bulanii. Uummati gaa? Uummanni yooti addaan biyyaa keenya isinii adda bilisummaa Oromootiin bullaa agarraatti adoo nama saantan ta'e nama qawwee qabu nama saamaan nama saamee waan ta'e nama godhuu danda'a. Aduma qawwee harkaa gaddaruu beelaa bishaan dhabaa ra'a keessanii jettanii yaatanii. Garaan keessanii dandeessan isin jidduneetii mutini amma isin keessatti garaan kenna isinillee dhabduu sayitoon keessan dhabduun danda'anii isiniin bullaa yeroo uummanni itti dhaadataatu. Amma yeroo ganda sana akkasittiin waraanni bilisummaa Oromoo oboon seene uummatni walitti ba'ee dhaadatu warri sun isaan seenuu hin beekammoo lafa waraanni bilisummaa Oromoo ga'e ni dheeta warri. Hin beekan caataan hin baqatee dhata. Hayyeegaa isinillee nama waa'ee impaayeraa dubbattanii turtanii impaayerri Itoophiyaa kun ammoo afaan qawween ijaaramte afaan qawween maleellee hin diigamtu ammoo waa'ee Itoophiyaa dimokiraatessuullee namoonni haasaa turan jiranii ammoo warri haasaan warri kaan bara dheeraa dura du'anii warri kaan maneedhaa kee gidirfamaa jiranii warri kaan burjaaja'anii jiranii dogoggoruu ofirraa gorri akkasii deebii akka hin dhufneefi Oromoon maaliif qabsaa rakkoo Oromoo maaltu furaa? Yoo Itoophiyaan dimokiraateef moo yoo Oromiyaan wala boomteedha akka jedhu irratti yaada keessan kadhumaanuu qoodaatii har'aaf marii keenya ni obbaafna. Hormaati jiru Oromiyaan guutuun afaan tokko ta'ee yoo laga'ee namicha kana hammeenna garaan fixatee deemuu jiru kana afaan tokko ta'ee tokkummaa tokkoon wal ijaarree tokkoo ta'e namni hormaati dhiinu jiru kaanii namallee dubbiin jiru waraanuma kana jabeessannee nama keenya jabeessannee waan qannuun isa jabeessinee mana fe'anii hidhamuu matii mana fe'anii mana hidhamaa mana deemuu matii gaanii garaa kutatanii impaayerri kun akanurraa ka'u kaan jalaa waaqa kadhataa jira amma uummanni mana amantaallee waaqa kadhataa jiran waaquma kadhataa hundi waaqaan jalatti waraana keenya dhuunfataatuma guyyaa Kun gara kibba Oromiyaatti bilbiluun haala waliigalaa hawaasni Oromoo godina Gujii Lixaa hona bullee oraaf honoota kabiroo keessa jiran irratti odeessa Oromtichi tokko irraa arganneef dhimma akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti yaada Oromtichi godina Gujii Lixaa hona bullee oraa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf qoodeenus isaan dhageessifneedha. Ammoo kan asaanuu gara giddugaleessa Oromiyaa lixa shaggar hona ginda baratitti bilbiluun dhimma hidhamuu ajjeechaa gidirfama saamicha barbadeeffama qabeenyaaf gochaalee ammeenya akka loltoota poolisootaaf tikoota mootummaa kunneen abiyyiin dabalataan humnoota Eertiraaf liyyuu ayilii naannoo Amaaraan hawaasa Oromoo hona ginda barat mudataa jiru irratti odeessa argannee fi furmaata rakkoo kanaas kan Oromtichi hona ginda barat raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti himu isiniif dhiyaata. Qabuna ginda baratti keessa rakkoo namaa jiru rakkoo baay'ee ulfaata hawaasa naannoo sana baay'ee yaaddessu kan jirudha. Keessa guddaa jira qabeenya isaa barbadaa jira ari'atanii maatiin isaa jiruuf jireenyi qabu hundumtuu yeroo ammaa kanatti saasa'iinsa hamaa keessa galee jira. Akka fakkeenyaatti yoo ni kaasu obbo Zawudee Abbabee kan jedhamu gamoo sadarkaa lammaffaa fi mana jireenyaa inni of keessaa qabu yeroo ammaa kana gubanii barbadeessanii hojii ala godhameera. Kan obbo Abbabee gamoon kun kan inni gubatee barbadaa'e godina Shawaa Lixaa hona ginda barat magaalaa kam keessatti? Magaalaa Abuuna Qalaatee. Yoomi kun kan raawwate kan kana godhu immoo raayyaa ittisa biyyaa jedhan kana immoo poolisiidha moo humnoota naannoo Amaaraa liyyuu ayilii naannoo Amaaraati moo waraana Eertiraati qaamni kun hundumtuu akka onaa ginda baratiif abuunaa ginda barat keessa jirantu dubbatamaaf kana kaasaa. Qaamonni amma ishee kaasan kunis ittisi qaama poolisii Oromiyaati ittisi qaama uummata Oromiyaati qaamni saariyaati. Akkasumas caasaan mootummaa naannoo sana buufatan hundumtuu waliin ta'anii qabeenya kana barbadeessaa jiru. Yoomi amma kana obbo Abbabeedha kan inni gubate? Qabeenyi obbo Abbabee kun guyyaa lamaan dura guyyaa roobiitti kan inni barbaade. Akkasumas qabeenyi obbo Lammaa Gaarradoo kan jedhamu
magaalaa kana keessatti qorqoorroo baay'ee 80tu barbadaa'ee jira. Yoom inni immoo eenyutu barbadeesse? Qaamni mootummaa hidhatee naannoo sana socho'uutu barbadeesse. Guyyaadhuma wal fakkaataa roobiidhuma darbee kunis? Guyyuma roobiima darbeedha. Hayyee. Akkasumas obbo Tasfaayee Gaarradoo kan jedhamu mana jireenya isaa barbadeessanii gosoota 2 qalanii. Erga mana isaanii gubanii booda qotiyyoo isaanii immoo qalatanii nyaatu. Re'oota 15 qalanii battaluma qeerraa ari'anii amma maatiin isaa namummaan isaa yeroo ammaa kana hojii ala ta'eera. Akkasumas qabeenyi obbo Zawudee horii 100 bararraa irraa ari'anii yeroo ammaa kana qabeenyi isaa namummaan isaa akka malee barbadaa'ee bittinnaa'eera. Akkasumas godina Shawaa Lixaa aanaa Gildabarat magaalaa Kaasisii keessatti abbaa qabeenyaa Birinaa Barasuuf kan jedhamu konkolaataa uummataa fe'amu waajjira poolisii keessatti hidhamee jiru. Tole kan isaanii kan warra kanaan dura akka ta'e odeeffadheen ture mana balbala 16 irraa guban jedhu gargaara konkolaachisaa ni hidhan jedhu maatii guutuu immoo ajjeesuuf hidhuuf barbaannaan baqatanii badanii jiru jedhu mee bal'ina isaa irra deebi'aa nu ibsaa. Yeroo amma balbala 16 qorqoorroo isaa waan qabeenya isaa keessaa qabu xaafiin achi fuudhanii ashaatti makanii qabeenya mana jiru hundumaa barbadeessanii balbala 16 kan qabu caccabsanii miidhaan isaanii badanii amma yeroo ammaa kana rakkoo hamaadhaan saaxilamanii konkolaataa inni qabu waajjira poolisiitti hidhamee gargaaramni konkolaataan isaa asuma Magarsaa kan jedhamu hidhamee rakkoo hamaa keessa galee jira jechuudha. Egaa saamicha qabeenyaa ta'u barbadeessa qabeenyaa ta'u hidhaa ta'u ajjeechaa ta'u kan hundumaa ofirraa kaasuuf silaa Oromoon maal godhuu qabaa jettu yoo Oromoon immoo callisee ofirratti ilaale yeroo ammaatti ka du'aa jiru dargaggoota Oromoo ol adeemuu egeree Oromoof Oromiyaaf abdii ta'anidha. Hayyoota Oromooti qabeenya abbootii qabeenyaa Oromootu barbadaa jira hayyoota Oromootti dhabamsiifamaa jira. Kun ammoo akkasitti yoo itti fufe maal ta'e itti laata egereen Oromoof Oromiyaa rakkoon hamaan sun immoo akka hin dhufneef maaltu ta'uu qabaa jettu isin maal dhaamtu Oromoof? Egaa kun jireenyuma garbummaatiin namni qabsoo keessatti galee maafan hidhamaa maafee koruu barbadaa maafan du'aa jechuu otoo hin taane nuti keenya hidhannee kaayyoo qabanne kana galma gahuudhaaf namni Oromoo tokko ta'ee ejjennoo isaatti ibsatee waadaa ba'ee galee qaama garboonfataa kan ofirraa kuffisuudhaaf halkanii guyyaa haa sochoonu. Hundi keenya yeroo bakka tokkotu kan bakka tokko rakkachuu miti. Hundi keenya fakkaa haa taanu. Kun waamicha uummata Oromoo maraa yoo ta'u, biyyoota addunyaarra warreen jiran nuti kan hin hidhamne guyyaa 2 guyyaa 3 torbee tokko guutaa jirra. Otoo hin taane waggoota diirama kana taana wal qabsiisee jaarraa baay'ee lakkaa'aa jirra. Amma jireenya garee addunyaa gara gubbaarratti sagaleen keenya bu'aa jirra, hidhamaa jirra, qe'ee keenyarraa fi qabeenyi keenyas dhalli keenyas dubartiin keenyas waan jiru kabajamaan jirru waan ta'eef lafa jirru hundummaatti birmadummaatti keenya kabachiifachuudhaaf mirga keenya kabachiifachuudhaaf haalli jiree hundumaatti morree ulee tokkoon haa kaanii qaamsa keenya isaan gabaati. kanarraa karree warreen godaanan kun immoo har'ayyuu lafa bulan lafa oolanii iddoo taa'anii dhabanii rakkachaa jiru waan ta'eef hawaasni Oromoo immoo bakka jiranitti hordofee gara kana gargaarsutti maa akka godhu waan itti dabarsinaa akka fakkeenyaatti godina Shawaa Lixaa kana keessatti rakkoo hammaataa aanota garaagaraa keessatti raawwatamaa jira. Akka fakkeenyaatti namoonni miidhanuma aanaa Gindabaa magaalaa Kaasisii Gandabasee keessatti hidhamanii jiru. Namoonni kun ijoollee qabu. Maatii qabu ijoolleen kun karaa saafanii jiru. Sagaleen isaaniillee dhagahamaa jiru. Sagaleen isaaniillee ol fuudhamee akka dhagahamu hadaraa isin dubartina. Namoonni du'an kunis maqaan isin jiran geenye yoo ta'e Lataa Dhiqaa jedhama. Dargaggoo Abiree Darajjee Mararaa jedhama. Booqaa Barsiisaa jedhama. Warqiisaa Asaffaa jedhama. Urjoo Baqqalaa namoota jedhamu kunillee dhiyooma guyyaa 7 darban kana keessa qaamuma waraana mootummaatiin kan ajjeefamanidha. Gahee isaanii irratti otoo boofanii otoo baqatanii maatiin ajjeesumaa otoo jedhanii jibbanii jiru. Kana duwwaa miti namoonni hedduun ammallee hidhaa kan jiran jiru. Akka fakkeenyaatti namoota hidhaa jiran kana yoon isinii kaa'e Biroo Yaaddessaa, Daanyee Tasammaa, Galaanaa Abarraa, Taamiraat Geessaa, Duulaa Miidhagsaa, Mimoonaa Toleeraa, Tashoomaa Baqqalee, Tasfaayee Kaabbitee, Magarsaa Barii, Haalaa nama jedhamu warreen kun mana hidhaa isa ammaa kanallee jiru. Namni isaan gaafatu hin jiru. Rakkoo hamaa keessa jiru. Kanaaf birmannummaa isaan barbaachiseera. Hawaasa addunyaa akkaataa kanaan nu haa birmatu. Uummanni Oromoo immoo
hidhamni tokkichuma garboomfata kan ofirraa kuftiin jenna malee keenya uummanni keenya akka kanarraa bakka kanarraa du'eera jennee lakkaa'uun gatiin baasu. Kan amma dhageessan kun gara giddugaleessa Oromiyaa lixa shaggar nageenya baratitti bilbiluuni dhimma ajjeechaa gidirfama barbadeeffama qabeenyaa saamicha hidhaa fi haala hawaasni Oromoo gamasii akka waliigalaatti keessa jiru irratti yaada Oromticha godina Shawaa lixaa nageenya baratirraa arganneef furmaata rakkoo sanii irrattis yaada Oromtichi kun nuuf qoode kan isiniif dhiyeessinedha. Maa'ii irratti gara lixa Oromiyaa godina Wallagga ba'aa Naqamteetti bilbiluun ajjeechaa guyyoottan sadan kana magaalaa Naqamtee keessatti barattuu yuunivarsiitii tokko irratti loltoonni Koloneel Abiyyi ta'e jedhanii konkolaataan raawwataniif haala waliigalaa hawaasni Oromoo keessa jiru dhimma galmaaf akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo irratti dabalataanis dhimma hidhaa ajjeechaaf gidirfama hawaasa Oromoo akka guutuu Oromiyaatti murataa jiru irratti yaada miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa Naqamtee irraa argannetu isiniif dhiyaata. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala ammas turtiin keessan haga maayii kurfii keenyaatti nu faana ta'uun afeerraa keenya. Haalli Oromiyaa keessatti uummata Oromoo irratti mootummaa gabroonfataa Itoophiyaatiin adeemaa jiru. Egaa uummanni Oromoo quba qabaa dhaga'aatii jira. Ammoo gochaa shororkeessummaa duguuggaa sanyummaatu bifa garaagaraatiin uummata Oromoo irratti labsamee adeemaa jira. Egaa gochi kun waraanatu uummata Oromoo irratti labsamee jira. Waraana hanga meeshaa dhokaasuurraa qalbii uummataa naaffisuu dinagdeedhaan uummata Oromoo laamsheessuutu uummata Oromoo irratti adeemaa jira. Kudhunduu waraana mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo tooftaa garaagaraatiin loojistikii adda addaatiin jilbeenfachiisuudhaaf baafatee uummata Oromoo irratti lola banee jirudha jechuudha. Egaa uummanni Oromoo quba akka qabu waraana guddaas lolatti gaggeeffamaadha. Guutummaa golee Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaatu wal waraanaa jira. Waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Eertiraatu wal waraanaa jira. Kana keessatti uummanni Oromoo wareegama gurguddaatti kaffalaa jira. Waxabajjii 11/2021 magaalaa Naqamtee keessatti barattuu yuunivarsiitii Riiftivaalii kan taate Caaltuu Taakkee kan jedhamtu waraanni mootummaa magaalaa Walakkaa keessatti yuunivarsiitii Niw Jenereeshinii fuula duratti konkolaataadhaan erga rukutanii ajjeesanii booda reeffa mucayyoo kanaa lafaa hin kaasne wanni nama ajaa'ibu magaalaa Gimbii Ganda Soodduu bakka jedhamutti nama maqaan isaa ammaaf adda hin baafanne erga qabanii sokkanii booda ganduma baadiyyaa Soodduu Gajjallaatti fidanii nama kana guyyaa kaleessaa ajjeesanii gatanii sokkanii maal jechuun jireenyi gochaan ajjeechaa fi ilmaan Oromoo irratti adeemaa jiru. Miidiyaan Oromoo bira ga'ee gabaasaatii iyyuu jiru hanga irraa quba qabu qofa gabaasaa jira miidiyaaleen Oromoodha. Ilmaan Oromoo hedduun ajjeefamaa jiru. Ajjeefamuun illee kanuma jiru garuu ilmi Oromoo dargaggeessi Oromoo hedduun awwaalcha dhabuurra jira. Ajjeefamee bineensatti nyaataa jira. Karaa irratti gatamee adeemamaati jira erga ajjeefamee booda. Gocha akkanaatu uummata Oromoo irratti bakka tokko qofaa osoo hin ta'in golee Oromiyaa guutummaa irratti uummata Oromoo irratti raawwatamaa jira. Kaleessa dheengadda wanni Oromiyaa gara lixaa Wallaggaa Arfan keessatti raawwatamaa ture. Kaleessa dheengadda barroottan darban wanni hojii fi Boorana keessatti raawwatamaa ture. Amma golee Oromiyaa qofa dhuunfatee giddugaleessa Oromiyaa Shawaa lixaa Shawaa kibba lixaa gara Shawaa ba'aa guutummaa Oromiyaa keessatti uummanni Oromoo duguugamaatti jira. Sababni isaa waraana bilisummaa Oromoo hin jirtu. Sababa jedhuun mootummaan kan inni uummata Oromoo raabsaati jiru lola uummata Oromoo irratti labsamee jiru kana lola waraana bilisummaa Oromoo irratti labsamee jiru kana waraanni bilisummaa Oromoo gootummaadhaan dura dhaabbatee ofirraatti qolataa jira. Waraanni mootummaa waraanni shaadiyaadha. Bakka waraanni bilisummaa Oromoo jirutti dhiyaachaatii hin jiranii haa ta'uuti yeroo rukutamanii gara magaalaatti deebi'anii yeroo rukutamanii hawaasa keessatti ol deebi'anii hawaasa nagaa yakka kamirraayyuu walabaa ta'e hawaasa nagaa siyaasaa kamirraayyuu walaba ta'e hawaasa siyaasaa maal akka ta'e hin beekne uummata keenya baadiyyaa fi magaalaa duguugaatii jiru. Ajjeefamuun kanuma jiru ilma Oromoo awwaalcha dhowwachaatii jiru. Ajjeesanii karaa irratti erga gatanii booda dhalli Oromoo karaarraa reeffi isaa kaafamee akka inni hin awwaalamne godhaa jiru. Dhugumatti miidiyaaleen Oromoodhaa biyya alaarraa tamsaasaa jiran intarneetiidhaan isaa ta'u tamsaasa saatalaayitiidhaan gochaa Oromoo irratti raawwatamaa jiru kana parsantii 15 quba hin qabani gochaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru
ukkaanfamee kan irratti raawwatamaa jirudha. Balaa gurguddaatu uummata Oromoo irratti adeemaa jira. Egaa aga irraa danda'amu gabaafamaati jira. Garuu rakkoon uummata Oromoo irra gahaa jiru kan miidiyaaleen Oromoo gabaasaa jiraniin oli. Qabatamaatti ilmi Oromoo guyyaatti godinaalee Oromiyaa keessatti osoo hin du'in osoo hin wareegamin oolaatiin jiru. Ilmi Oromoo wareegamaa jiru immoo kan siyaasaa kamirraayyuu hin qabne kan siyaasaa kamirraayyuu walaba ta'eetu Oromoo ta'uu isaatiif qofa ajjeefamee manni irratti gubatee biyyaa godaansifamaatii jira jechuudha. Haalli Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru gochi duguuggaan sanyummaa ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru hedduutti nama sodaachisaa. Haa ta'uutii lola waraana bilisummaa Oromoof mootummaa Itoophiyaa hedduutti gaggeeffamaa jiru keessatti waraanni bilisummaa Oromoodhaa tarkaanfilee gurguddaa waraana mootummaa Itoophiyaa irratti fudhachaa jira. Konyaalee Oromiyaa gara lixa Oromiyaa keessatti lola gurguddaatu gaggeeffamaa jira. Haa ta'uutii waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo gurguddaatti galmeessaa jira. Gabaafamuudhaaf abaatu idaan sagalee waraana bilisummaa Oromoo gabaasaa jala bu'ee gabaasu dhibusii tarkaanfilee gurguddaatti fudhatamaa jira. Injifannoo waraana bilisummaa Oromoo akka hin gabaafamneefi Facebook kaampaanii fi YouTube irratti waa'een waraanaa akka hin dubbatamne waa'een injifannoo waboo akka hin labsamne kaampaaniilee Facebook fi YouTube uggura garaagaraati ka'aa jiru. Haala kana keessatti injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo gabaasaa jirullee ukkaanfamaatii jira. Haala kanatti adeemaa jira. Gama hundumaa waraanni bilisummaa Oromoo lola ciccimaa adeemsisaa jira. Zoonii kibbaa godina Gujii keessatti akkuma uummanni Oromoo quba qabu waraanni bilisummaa Oromoo Cibraa Soddon Boorootiin hoogganamu lola guyyoota 8 walitti fufiinsaan gaggeeffameen waraanni mootummaadhaa Gujii ba'aa fi Gujii lixaarraa walitti dhufuudhaan Cibraa Soddon Booroo dhabamsiifne jedhanii haalli isaan itti lola gaggeessaa jirantu ture. Kana keessatti waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa 8 lola gaggeeffame keessatti injifannoo guddaa reeffa diinaa kan bakkeetti kan bineensi nyaatetu jira. Dhiyaatanii kaafachuu dadhabanii fi kaan bishaanitti namnitee kan dhumteetu jira. Waraanni bilisummaa Oromootti dhiyaachuu dadhabanii haalli isaan ittiin waraanni mootummaa hedduun bulluu ta'anii dhumantu ture jechuudha. Inni kun injifannoo guddaadha. Lolaan Oromoodha. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa 8 walitti fufiinsaan waraana mootummaa biyya aangoo of harkaa qabu dura dhaabbatee lolee injifannoo akkasii galmeessuu isaa seenaa keessatti kan jalqabaati. Seenaan lolaa addunyaa keessattuu kan jalqabaati. Injifannoo akkasii galmeessumaa jira gara waraana bilisummaa Oromootiin. Ayyee ulfaadhu tarii waa'ee waraanaatti deebi'uu dandeenya. Ammoo amma ijoo dubbii guddaanii kutaa Oromiyaa keessatti ijoollee Oromoo ol adeemuu egeree Oromoof Oromiyaaf abdii ta'antu dhumaa jira. Akkuma tummoo jettee miidiyaatu gabaasaa hin jiru malee guutuu Oromiyaa keessatti Oromoon yoo xiqqaate dhugaasaa dubbatuuf namni 50 sanaa ol du'ee ooluu hin oolu. Akkuma waliin quba qabnu yeroodhuma impaayera Itoophiyaa kun ijaaramuuf deemtu mootonni koloneeffattoota Habashaa darban Teediroos Atoomii tooftaalee garaagaraa fayyadamaniiti kan isaan Oromoo cabsan. Minaan jalaa gubanii horii jalaa saamanii namoota isaanii walitti qabuu danda'an luboota abbootii gadaa ukkaamsanii ajjeesanii sanatti immoo dabalataan midhaanitti summii firfirsanii namatti dhukkuba faalanii vaayirasiidhaan uummata kana fixaniiti kan isaan uummata kana harka kennachiisan. Arras tooftaa koloneel Abiyyi itti deemaa jiru isaanuma waan fakkaatuudha. Lixa Oromiyaa godina Wallagga lixaa hona mana Sibuu Najjoo keessatti summiin bisaanitti naqameera, marratti naqameera, loon dhalaa hin jiru, deesseetu ulfa garaatii ba'aa jira. Baatilee muraasa isaanaan kana keessa kibba Oromiyaa keessattis waan akkasiitu ta'aadha jira. Inni kun Oromoo cabsuudhaaf Oromiyaa dhuunfatuuf kolonii impaayera Itoophiyaa itti fufsiisuudhaaf isa kanaaf maaltu falaa jetta? Keessumaa dargaggoonni Oromoo ol adeemoon mana ta'anii du'uurra maal godhuu qabu jetta? Oromoon akka Oromootti attamii waan kanatti dammaquu qaba? Shira warri kun ittiin deemaa jiran kan attamitti hanqisuu qaba? Galma qabsoo bilisummaa Oromoos attamitti ga'uu qaba irratti isin maal hojjechaa jirtu akka qeerroo bilisummaa Oromootti? Egaa yeroo lolli Oromiyaa keessatti jalqabame uummanni Oromoo yoo kan quba qabu ta'e uummanni Oromoo keenya baadiyyaadhaa qotee ittiin jiraatu qotee bulaan Oromoodha. Akka inni hin qotanne taasisaatii turanii akka inni lafa hin qotanne kan inni qotee qonni isaa magariisee xaafii isaa boqqolloon isaa boobeen daaguzaan akka inni mataa ol hin qabanne godhanii kana keessa waraana bilisummaa Oromootu socho'a jechuudhaan haalli itti qabeenyi isaa waan inni qotate jalaa mancaafamaa ture gubachaa turetu jira. Haalli itti qonnaa dhorkamaa turetu jira. Egaa haala kanaan wal qabsiisee waggoota lamaan darbe mootummaan uummata keenya golee Oromiyaa cufa keessatti akka inni qonna hin qotanne gochaatii turanii
Waggoota lamaan kana booda immoo qaala'insa jireenyaatu mootummaa Itoophiyaa keessatti akka inni gadhiifamu godhanii to'annaan ala godhanii haala qaala'insa jireenyaati. Mootummaan egaa to'achuutii hin danda'a. Kaampaaniileen ammatti harka mootummaa kan jiran yoo ta'u mootummaan kun istiraatejii waraanaati. Tooftaa waraanaa qawwee dhoka'u qofa osoo hin taane tooftaa adda addaatiin uummanni Oromootii waraanamaa jira. Erga uummanni Oromoo akka inni qonna hin godhanne irratti hojjechaa turan waggaa lama guutuu amma immoo qaala'insa jireenyaa irratti labsanii Oromoon kaleessa qotate waan qotate hin qabu. Waan qotatee mana isaatti galfate tokko hin qabu. Manni isaa duwwaadhaa tooftaa garaagaraatiin uummata Oromoo jajjabeeffachuudhaa fi haala uummanni Oromoo waan tokko hin qotanne waa oomaa tokko hin hojjetanne keessatti qaala'insa jireenyaa irratti gadhiisanii uummata keenya agartanii akka inni qabsoo irraa dhaabbatuu fi akka inni ilmaan isaa bosona jirtu bira hin dhaabbanneedhaa fi uummata keenya agartanii haalli isaan ittiin harka kennachiisuudhaa fi tattaafachaa jirantu jira. Ilmaan Oromoo kanuma keessaa immoo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabsa'aatii jiranii ilmaan Oromoo jajjaboo mootummaa kana dura dhaabbachaatii jiranii manaa baasanii haalli isaan itti ajjeesaa jirantu jira. Inni kunis waraana kan biraati. Uummata Oromoo hidhuun ilmaan Oromoo qabanii hidhanii erga hidhanii booda mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesuun daandii gubbaatti gadi baasanii ilmaan Oromoo rasaasaan sammuu tarsaasanii uummata duratti ajjeesuuni kuni isa ajjeefame kana qofaa osoo hin taane isa jiru waraanuudha. Tooftaa lolaati kun loojistikii mootummaan ittiin uummata Oromoo jilbeeffachiisuudhaa fi uummata Oromoo irratti lola inni banee jirudha. Uummata Oromoo shororkeessanii sodaachisanii ilma Oromoo jabaa ajjeesuudhaani isa jiru rifaatisu tooftaa garaagaraatiin du'illee inuma jirti. Haalli ilmi Oromoo amma golee Oromiyaa keessatti ittiin ajjeefamaa jiru uummata Oromoo jilbeeffachiisuudhaaf akka kennachiisuudhaa fi tooftaa mootummaan dhimma itti ba'aa jirudha jechuudha. Ajjeesuurraa qabee hidhuu uummata Oromoo qaala'insa jireenyaatiin agartanii akka inni waraana bilisummaa Oromoo danda'ee hin gargaarre Oromoon waa'ee jireenya isaa waa'ee waan nyaatee buluurra darbee akka inni waa'ee qabsoo ijaanne gochuurra jira. Mootummaanii kaleessa akka Oromoon hin qotanne erga godhee booda qaala'insa jireenyaa irratti fidee uummata Oromoo beelessanii akka kennachiisuu bira tooftaan amma itti adeemaa jiru. Inni kun akka uummanni Oromoo quba qabaatu barbaada. Maaliif uummata Oromoo bira dhaabbachuu qaba. Diyaaspooraan Oromoodhaa biyya ambaa kanarraa miidiyaatti of dhiibee siyaasaa uummata Oromoo xiinxalu kuni uummata Oromoo keenya tooftaa mootummaatiin agaffamee rakkachaa jiru kana wanta nyaatu dhabee kaleessa qonna dhorkamee beela'aa jiru kana bira dhaabbachuutii qaba. Biyya diimokiraasii keessa taa'ee siyaasaa uummata beelee kanarratti xiinxaluu qofti gatii hin qabu. Maallaqa isaatiin ikoonoomii isaatiin uummata kana bira dhaabbachuu qaba. Waraanaa kana jabeessuu qaba. Waraana bilisummaa Oromoodhaa roorroo kana uummata Oromoo irraa kaasuudhaaf qabsaa'uu qaba. Yoo kana hin taane uummanni Oromoo haala ulfaataa kana keessa jira. Mana hidhaatii baafamee ajjeefamaa jira. Haadha isaa jalatti ajjeefamaa jira. Manatti ajjeefamaa jira. Maatii qabsaa'otaa hedduutu hidhamee jira. Oromoon egaa kana keessaa ba'uudhaa fi mana taa'anii du'uun gatii tokko iyyuu hin qabu. Ilmi Oromoo kamiyyuu yuunivarsiitii ba'ee haalli ittiin hojii dhabee joon jedhee araadaan qabamee haala ittiin rakkoo hamaa keessa jirutu jira. Inni kun furmaata hin ta'u. Ilmi Oromoodha rakkoo hamaa kana keessaa ba'uudhaa fi mana taa'ee duu keessaa ba'uudhaa fi gabrummaa bo'uu uummata Oromoo gadi cabse kana uummata isaarraa kaasuudhaa fi hidhatee loluutu irra jiraataa. Waraana bilisummaa Oromootti makamee tooftaa garaagaraatiin magaalaa irratti bobba'uudhaan bosona keessatti seenuudhaan diina uummata isaa garroomsee jiru kana loluutu irra jiraata. Yoo kana gochuu hin danda'u ta'e ilmi Oromoodha. Waraana bilisummaa Oromoo ijoollee mootummaa kana waraana mootummaa kana loluudhaaf hidhatee bosona seente waliin dhaabbatee lolchiisuu galaa dhiyeessuu fi rasaasa dhiyeessuu fi boombii bituu fi meeshaa waraanaa gumaachuufiin bira dhaabbachuutu irra jiraata. Lammiileen Oromoo biyya alaa jiran dippiloomaasiitiin waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromoo waliin dhaabbachuutii qabu. Kaleessa lola waraana TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti gaggeeffamaa jiru keessatti lola waggaa tokkoon hin guunne keessatti haalli ittiin addunyaan birmachaa jirutu jira. Inni kun dadhabina dippiloomaasii ilmaan Oromoo biyya alaatii jiranii kana agarsiisa. Dippiloomaasiin jabaachuutii qaba. Mootummoota gamtooma waliin yoo waraanni bilisummaa Oromoo jabaate yoo dippiloomaasiin lammiilee Oromoodhaan kan jabaatu taate waraana bilisummaa Oromoo bira kan dhaabbatan taate dhageettii argachuu isaa innatu waraanni bilisummaa Oromoodha. Kanaaf falli jiru waraana bilisummaa Oromoo waliin kallattii maraan dhaabbachuutu irra jiraata. Ilmaan Oromoo biraa mana isaanii ajjeefamuun gatii hin qabu. Siyaasaa goggogaa qofaa uummata Oromoo beelaa jiru irratti xiinxaluunis gatii hin qabu. Falli jiru federaalizimii osoo hin taane walabummaa Oromiyaa qofaadha. Walabummaa Oromiyaa mirkaneessuudhaaf immoo biyya Oromiyaa taate keessa uummanni Oromoo nagaadhaan jiraachuudhaaf ajjecha irraa hidhaa irraa beeleffamuu irraa tooftaa garaagaraatiin waraanamuu irraa bilisa ta'ee jiraachuudhaaf
waraana bilisummaa Oromoo waliin qabsaa'uudha falli qabu yoo kana gochuu baate Oromoon wanni isa eeggatu gabrummaa yoomuu keessaa boquu waliin qabanne gabrummaa yoomuu keessaa mataa ol qabachuun hin danda'amne kan eenyummaa Oromoodhaa balleessu kan eenyummaa dachee Oromiyaa mancaasuuf jiru keessatti kan kufuuf deemu ta'uusaa hubachuudhaan waraana bilisummaa Oromoo jabeessuutu irra jiraatan jedha. Dhaloonni dirree qabsootti bobba'ee mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromoo socho'ee hidhachuutti qaba. Woboon dhalootaaf karaa banuutti qaba. Yeroo humni hidhachuuf fedhii qabu gara waraana bilisummaa Oromootti bobba'u kana ikoonomii dinagdeetu barbaachisa. Waraana kana yeroo kanatti lammiileen Oromoodhaa biyya ambaa keessa jiranii waraana bilisummaa Oromoo biraa dhaabbachuutu irra jiraata. Dinagdeedhaan jabeessuu dhaloota hidhachuu qofa osoo hin taane dhaloota hidhachuuf gara waraana bilisummaa Oromoo bobba'aa jiru kana dinagdeedhaan bira dhaabbachuutu irra jiraata. Namni lolu hin nyaata. Meeshaatu isa barbaachisa. Waan inni qabatee sochootu isa barbaachisa. Rasaasatu isa barbaachisa. Boombiitu isa barbaachisa. Isa kanaafi dinagdeen murteessaa waan ta'eefiyyuu lammiileen Oromoodhaa wanni isaan gochuu qaban dippiloomaasiyaa fi dinagdeedhaan yoo kan danda'an taate loojistikii lolaa fi waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuutii qabu falli jiru dhaloonni loluudhaa kanuman jedha dhalootaati. Kan maa'essa irratti san dhageessifne gara lixa Oromiyaa godina Wallagga Ba'aa hona Naqamteetti bilbiluun dhimma ajjeechaasuu kanneessaa tibbana barattuu Oromoo Yuunivarsiitii Rift Vaalii irratti loltoota Koloneel Abiyyiin raawwatee fi haala waliigalaa hawaasni Oromoo gamasii mudataa jiru. Akka guutuu Oromiyaatti ammoo rakkoo Oromoof Oromiyaa mudataa jirutti furmaata maa'ii godhuuf maaltu falaa irratti yaada miseensi qeerroo bilisummaa Oromoo hona Naqamtee nuuf qoodee fi dhimma keekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo irrattis ammoo akeekiif galmi qabsoo bilisummaa Oromoo walabummaa Oromiyaa mirkaneessuu bilisummaa Oromoo dhugoomsuuf mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa dhaabbatu akka ta'es miseensi qeerroo bilisummaa Oromoo